Waca finxaalayyaa Amaaraa fi deebii mootummaa federaalaa. Baay'ee daawwattoota keenya bal'ina isaa isin dhageessifnaa nu hordofaa. Mootummaan Biltsiginnaa mormii finxaalayyaa Amaaraa fi waca isaanii dhageeffachuun alaabaa Oromiyaa magaalaa guddoo Oromoo kan taate Finfinnee keessatti alaabaan Oromoo akka hin fannifamnee fi hin faarfamne ajaja gabaabaa mootummaa federaalaa irraa gara bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeetti kennee jira. Magaalattiin kun hundeeffama ishee irraa Oromoo dhiibaa, afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo irraa mulqaa kan hundeeffamtedha. Akkuma beekamu mootummaan dhufaa darbaan uummata kana cunqursaa as gaheera. Erga qabsoo qeerroo maaster pilaanii bara 2014 hanga bara 2018 qabsoo adeemsifameen jijjiirama fiduun danda'amee ture. Haa ta'u malee murni uummanni amaanaatti kennate gaafii uummataa cinatti dhiisuun leellistoota sirna nafxanyaa wajjin ta'uun uummata keenya qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuu, ajjeesuu fi raarsuu irratti argama. Yeroo jijjiiramatti gaafilee uummatarraa ka'an turan manneen barnootaa tokko tokko keessatti afaan Oromoon barsiisuun eegalame. Haa ta'u malee dhuma bara 2021 irraa jalqabee manneen barnootaa tokko tokkotti afaan Oromoo hin baranne akkasumas faaruu Oromiyaa hin faarfannu jechuun hokkora kaasaa turuun ni yaadatama. Bara kanattis bifa ijaaramee fi qindaa'aa ta'een guutuu magaalattiitti hokkora kaasaa jiru. Hokkora ka'e kanaan barattoota fi barsiisota Oromoo irratti miidhaa geggeessaniiru. Akkasumas qabeenya manneen barnoota afaan Oromoo irratti haleellaa raawwataa jiru. Torbee darbe kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee marii hawaasa wajjin godhan irratti alaabaa fi faaruun Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee kan eegalchiifneef sirna barnoota afaan Oromoo Oromiyaa irraa waan ergifannee fi deebii jedhu kennanii turuun ni yaadatama. Deebii dhumtu kun ejjennoo bulchiinsi magaalichaa dhimmicha irratti qabu laafaa ta'uu fi sodaa garee kanaan kan guutame ta'uu agarsiisa. Haa ta'u malee akka bulchiinsi magaalaa Finfinnee guyyaa wixataa ibsetti torbaan dhufurraa kaasee kariikulamiin afaan hedduu qoratame irratti hawaasa wajjin akka mari'atan beeksisaa jiru. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatoo akka ibsanitti sirni barnoota afaan hedduminaan Yuunivarsiitii Meetiroopoolitan Kotobee qoratamaa ture irratti hawaasa wajjin mari'atuu kan eegalan ta'uu ibsaniiru. Kariikulamiin kun hojiitti kan seenamuuf heddumina magaalattii eegee gahumsaan sirna keessummeessu ta'uu ibsaniiru. Keessumaa bu'uura imaammata afaanii ministeera barnoota afaanonni sadii of danda'anii akka gosa barnootaatti manneen barnootaa keessatti akka barsiifaman taasisuu fi dhimma alaabaaf faaruu furmaata kan kennu ta'uu Dr. Zalaalam ibsaniiru. Gama birootiin biiroon barnoota Oromiyaanis wacni amma warra afaan keenya jibbanii afaan Oromoo laaffisuuf gaggeeffamu kun fudhatama kan hin qabne ta'uu himuu barbaanna jedhan Dr. Tolaa Bariisoo. Magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo yoo jalqabu mana barumsaa 4tu ture. Bara kanatti mana barumsaa 403 keessaa baratamaa jira. Akka Dr. Tolaa Bariisoo jedhanitti yoo ta'e barataa 4,000 afaan Oromoon barnoota eegale. Bara kan barataa 120 afaan Oromoon barnoota argataa jira jedhan. Akkasumas barsiisaa 200 afaan Oromootiin barsiisuu eegale. Amma garuu barsiisaa 15,000 afaan Oromootiin magaalaa Finfinneetti barsiisa. Magaalaa Finfinneetti barsiisonni 31,000 kan jiran yoo ta'u isaan keessaa 15,000 afaan Oromootiin barsiisu. Kun jabaatee itti fufa. Wacni amma warra afaan keenya jibbaniin afaan Oromoo laaffisuuf gaggeeffamu kun fudhatama kan hin qabne ta'uu itti himuu barbaanna jedhan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Akka heerri biyyattii jedhutti immoo magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa fi magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatis. Wal fakkaatuun keeyyata 49 muraa 5 jalatti ammoo Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa akka argattu tuma. Faayidaa addaa jedhame kun hanga ammaatti maal akka ta'e seeraan tumamee taa'uu baatus gama tajaajila uummataatiin itti fayyadama qabeenya uumamaa fi wantoonni biroo irratti seerri tumamee Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa akka argattu ta'eera. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe labsii lakkoofsa 46 bara 1994 keessatti naannoon Oromiyaa faaruu eenyummaa seenaa fi gootummaa uummata Oromoo ibsu akka qabaattu tumamee jira.